نشاط والله. قالت ربي. الحمد لله رب العالمين. dhugaa rabbi namni naman galatoonfanne rabbiin galatoonfatu umrii isin haa dheeressu isin lachuu garuu imaama ta'uu keessan arraana dhugaa rabbi nama kuma jahaatu isin jala taa'e hagam takka hawaasa keessa kabajaa akka qabdan jaalala akka qabdan dhugaa rabbi an hawaasuma kanaa maqaa keessan hin galatoonfachuun barbaada baga wal loltan baga wal arrabsitan baga wal tumtan obboleeyyanii wal arrabsaa obboleeyyanii wal tumaa obboleeyyanii rakkoo walii uumu achi booda hoo daangaa dabruu garuu hin qabu. Sabaatu isin keessa jira, amantii isin keessa jira, haadhaa isin keessa jira, obboleettii isin keessa jira. Dhugaa rabbi isiniin bu'uun. Kabajaa guddoo isinii qabna, jaalala guddoo isinii qabna. Onnee teessan takkana godhattu tanallee liqimsaa nuun deema, please. Argitanii? Liqimsaa nuun deema. Isin hagam takkagin hawaasa kanaan deemuu akka dandeessan. Hawaasni isin juttutti hangam takka akka araaraafame isinii kagaltee natti hin fakkaatu. Dhugaa rabbi. hagam takka obboleeyyan keenya isaan kana qofa odoo hin ta'in jarri biraallee warri sooshaal miidiyaa kana keessatti infuleensara ta'e hashamarraniitis kadhiiraatis hawaasni kun rakkinuma keenya hojii hangam takka akka nu kabaje silaa beeytanii dhugaa rabbii waan fiduu barbaannu hunda fiduu ni dandeenya. Fiduu wanni namni akkanatti isin jala rakkatuuf bar jaalala ta'isanii bar obboleeyyan keenya. Jaalala dhugaa hangam takka akka isinii qaban. Even as jala taa'ee sababa murtii guutuutti mu'aaz arrabsu sababa mu'aazii murtii guutuu arrabsu akka itti baafatu wallaaleeti isin arrabsaanii beeytanii akka itti baafatu wallaalee akka itti beekuutu akkasi sunis jaalala irraa takka rabbii jaa dhaabaa jiru sheekotiin gurguddoon wallaahi manguddoon gurguddoon even sabni biraa damiina rabbii jii ijoollee tana ni jaalanna tun isaaniin hin maltu jaan duuba kana caalaa maal barbaaddan harkattanii bar waa ajaa'ibaa harkattanii bar argitanii loluu keessanii isin jibbina arrabaa ilkee wal dhooyti isin malaayikaa miti ilma namaati hogguuniif ammoo daangaan dabrina achi booda amma booda hoo jaalalaan kabajaan bakka itti wal arkuu qabnu wal garree bakka wal guddisuu qabnu wal guddisne wal maddii jiraachuu qabna yoo Dr. Nuuraddiin dhufe tara taratti wal jalaa buusaa ol baasaa deemna ibsaa yaada kee ibsadhu achi booda ammoo naamusaan isin lachuu haasawuu ni dandeessa ibsaa fi mirgi keeti. galatooma ulfaadhaa Dr. Daminuu Sa'aatillee ulfaadhuun dhugaan sinjaa guddaa keenya jabaa keenya duraan dursee sin galateeffachuu barbaada. Waan kana hedduu seentee yommuu kanas akkasitti fuula uummataa kuma torban isaaniif jalaa qaban kanarratti sagantaa wal gaafachiisuu keessatti. Galatooma ulfaadhuun jaa akkasuma immoo warroonni keessaanii haga ajaa'ibaatii fi hedduun ijoolleen diyaaspooraa jala kana rabbumaa jaa wal qaraarsaattanii hundi keessan galatooma ulfaadhaa isinii milkaa'ee jeetii yaadaa abshirmaa takka shakkinaa isin jechuu barbaada. Akkasuma immoo itti aansuudhaanii murtii guutuudhaan galatamu jechuu barbaada. Murtii guutuu hoggaan galatamu ijooni. Akkuma bifa geemaatiin sodaattee geemni kun gandummaa fi gosummaadhaan nu diiga jettee yaadde sanitti lolli keessan hoggaa walitti poostii gootan sun akkasumatti gosummaa fi gandaan akkasin diiguu jiru ragaa baatee galatuuni. Summarti dhaabuu danda'uu qabdanii. Kanaafuu atis ta'ee maazis ta'ee geemas taphattanii taphachuu baattanis wanni isin nuti akkatti gammannu isin wal moggaa arguu jaalatanaayi. Geema yoo feetan ka jaalalaa isin taphachiifna feenu isin hin taphachiifnu asumaanuu bulook irraayis wal baasaa salantaa gubbaa tanaa miti ta onneedhaa waliin jaa ta keessaa san waliin jaan isin jechuu barbaada. Akkuma murtii guutoon eegalee ji'eenis maazis eegalee isaan idduume waan jirtu yoo barbaachisaa ta'e nama nurra guddaattu jira abbaa dubbii harkaa qabu jira damiinumatti achi deebisa. Dhaamsan isinitti dhaammadhuu fi hawaasa bal'aatti dhaammadhu hawaasni bal'aan kara maas gortanii maasu akkana lakki murtii guutuu akkana jettanii hundi iddoo sanatti wal dha'aa jirtan hinoo isaan kana isaanis warri naa jecha murtii guutuu arrabsitan warri naa jecha maas arrabsitan dhiifama walii godhaa nuti tokko taane wal jabeeffadhaa nuti gar tokko danda'e jedhanii uummataaf asirratti ibsuu danda'uu qaban jeetii yaada damiin ibsaa galatoomii ulfaadhu fedhadhee jira. Galatoomii umrii dheeradhu dhugaa rabbii. Rabbi si haa kabaju kabajaa guddoo qabda jaalala guddoo qabda akka nama infuleensara asirra jirutti nama hedduu si jala deema nama hedduu si caqasa rakkoo akkanaa tana beektee baga mudatte hiikuu ni dandeenya hin bar cinan nu laaluu jira babani yaada hiikuu ni dandeenya alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u hiikuu ni dandeenya obboleeyyan keenyalleen ija mirgaatii fi ija bitaati arra as dhufuun isaanii qaaniitii yaa beeku hamtuun isaanii hamtuutii kabajaan isaanii kabajaatii dhugaa rabbi hedduu galatooma. Tanaafuu dhugaa rabbiitiin isin jaa hedduu galatooma obboleeyyan keenya kaas jala jirtaniis dhagaya mu'aazmoo
murtoo moohee moohuun wiinarrinis hin jiru akka hawaasaatti. Ni dhagayamti sagaleen tiyya. Yaa mummuraa turte malee ni dhagamte. Sagalee gayamaa jirti. Ni dhagayamti sagaleen. Ni dhagamte. Ni dhagayamtee mi? Ni dhagamte. Ni dhagayamtee mi galatoomaa umrii dheeradhaa isin. Mee isin lamaan nagaya haasawaa. Dhagaya rabbii jechi rabbiin itti beekamu tokko keessaanii beektan araaramaadha. Maqaa rabbii irraa tokko. Nama araaramu nama irra biraa namaa darbu rabbi illee jaalata. Kan miidhame jechuu ni dandeessan isin lachuutu akkasuma wajji bira walii kutaa jiruudhaati. Duniyaadhaa beekte boru eenyuun nu keessaa kutaan beeknu. Kanaafuu isin hundinuu hedduu galatoomaa amma karaa nagayaatiin foggu takka walii haasawaa. Hawaasa kanallee waan gaarii dhageessisa. Rabbi khayrii isin haa dhageessisuuti. Achi booda akka feene ta'uu dandeenya. Eega araarama asirra fixne booda feenu ni taphanna, feenu hin taphannu akka feene taanee jechuu. Maaltu murteessa jechuu? Haqaan murteessa. Araarama rabbiin murteessa. Baqa miira keessaa baha. Maaliif seete? Arra galgala kana maaltu akka uumamu beeku rabbi qofa. Please. Akkasitti Mu'aaz maal jetta? Bismillah. Duraan dursee assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Jirtan hundaafuu warri murtii jala jirtanis warri jala jirtanis galatoomaadha. Yeroo teessan wanta gootanii aarsaa gootanii waan asirratti argamtaniif. Itti aansee obboleessa kiyya murtiidhaanis assalaamu alaikum jechuu barbaadani. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanni guyyaa ramtanasti argamneef dhugaa dubbachuu fi namni lama yoo wal lole waa hedduu balleessuu danda'a, garee hedduus deemuu danda'a. Haga lubbuu wal baasutti illee deemuu ni mala ni danda'a. Kanaaf anaa fi murtiin yeroo hedduu jechuun waan khayrii hedduus hojii hojjanne hiriyummaa waggaa lamaaf akkas hojii turre. San keessatti ammoo waa hedduu tokko hojii hojjanne bakka rakkoo hawaasa keenyaattis hedduu hojii dhaabbanne bakka gaariillee hedduu inumaa waan tokko kaniin carruma kanaan wasti haasa'uu barbaadu. Hagam fedhallee yoo rakkoon hojiitu jiraattee waldhabbiin hojiitu jiraattellee waan tokko asirratti kanii haasa'uu barbaadu akka yaadannootti innis ni yaadata. Saa'udii umraa duraa waliin hin goone umraa adda adda deemne guyyaa adda addaa umraa lammata irratti yeroo umraa goonee deebi'uu qabna jennee murteessineetiin akkasii murteesseetiin wajji dhufnee harama yeroo wanta goonu Hajar al-Aswad dhakaa gurraachisuun garteemi. Dhakaa gurraachisuun sadarkaa isaanii beekan namni musliimoonni sadarkaa isaanii beekan. Bakka sun warra Naajeeriyaa warroota gurguddaa warra gurraacha kana qofaatu dhiibachaa maal jaa bakka sun wanta jaa. Bakka san deemeetiin dhakaa sun dhungachuu barbaada wanta jechuun barbaada jennaan nama hedduu keessaa ol na fuudhee achitti na darbee gara sana geesse ol na fuudhee jechuudha. Ani fiifuu qallaa kana. Anyhow galatasaa namni gaaromeen namaatis qooda waliis kaayuu qaba. Murtiin iftoomina ni qaba. Yoo si jibbe si jaalates dirruma sitti wanta ja'a. Arra guyyaatti wanta namaa dubbannu miti namni hundinuu hanqina ni qaba. Haa ta'u akkasumattis na balleessee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Akkuma amma anaaf isatu caala wal beeka waan ta'eef lubbuun isaanii beekti. Yeroo kana jiru yeroo taraa dabartitanas anas taraa dabartitan anaatutti balleesse torban kana keessa guyyaa tokko. Badii keessatti garuu san dura immoo wanta guddaa na balleesse akka malee hagan bakka yeroo dheeraaf na dhukkubee hunda mana ciisaa ture. Namoota na dhiyaatan damiina suuraa isaanii ergeen ture na dhukkubu jira mana keessaan jira. Torban sun guutuu haala bareedarraan ture. Waa hedduu tokko jeeqamee maatiitii jeeqamee xiqqoo haalli gaariin ture alaa kulliin. Namni wal dhabuu ni jirti dongora ammoo taraa tana uumameef itti gaafatamaa nana. Because waan erga wal dhabbii qabaanneefu waan dhimma inni keessa jiru fuudhee maxxansuun kiyya sirrii hin turre viidiyoo sun illee kaasee hin turre viidiyoo dachaas waa isaa dubbate sun. Akkas yoo itti balleessee jiraadhe dhiifama haa godhu. No, Waan sanarra dabre ammoo
namni lama haga fadhillee wal lolee walitti numa araarama. Namoota gurguddaa akka keessanii kanaatu nu jidduu jira, nu jidduus dhufee haasa'e. Isin bira dabaruun hin ta'u namni kun rabbii sodaachuu qaba, rabbitti aanee ammoo rabbii gaditti namoota hedduu tokko namoota kabajuutu jira. Maatii ta'ee namoota gurguddaatu jira. Namoonni akka isin keessaa tokko adda durummaadhaan isin faadha. Guddaa galatoomaa Ustaan Naasir Hamzaa fa'aa, Dooktar Nuraddiin, Zakii Daalaas namoota hedduu maqaa isaanii yaamuu hin yaadanne hedduus tokko jirani. Akkas ture ammas taanaan onneen tiyyaan dhiifamaaf banaadha yeroo hundaa'u namni yoo wal dhabellee wal dhabii irratti waliigalee wajjin jiraachuu qaba jeeti nama naan. Kanaaf wal dhabii irratti illee bakka Oromoon nu barbaadutti hawaasni keenya beelawatti bakka rakkoon jirtutti wantoota gaggaarii irratti walitti ni dhufna rakkoo miti sun bakka tiim workiin barbaachisu irratti garuu akkuma beeknu hundi jireenya adda addaa qabna innis jireenya isaatiin biiziidhaanis jireenya fayyaa dhiiba. Kanaaf baawundarii keenya seet godhannee qabsoo jireenyaatti dhufuu qabna jeeti yaada. Kanumaan fixadhee hin jiru. Galatoomuu dhugaa ulfaatu mee akkasuma Muaz galatoomuu Damiin ibsa murtii guutuufis carraa kannina mee tolturraa haasee yoo bakka xiqqaasollee haa dubbatu jennee yaadna. No galatoom ani wanni inni ijoollee tana keessa firii jechuudha murtii guutuu gireenteetii haasee. Waldhabbiin keenyaa jaalallumarraa ka'eedha garuu waldhabbii namni haalaan wal jaalatu wal beeku wal miidhaanii beekanii gizee waldhabee waldhabbiin keenya sadarkaa isaaniitti bakka fagootti deemee kana sana ijii amma asirratti dubbachuu hin barbaadu. Haga walitti balleessine keessatti immoo caalmatti akka nama waazii balleessine hin beeka. Kanaaf kan ragaan baha. Maaliif akkuma waan kaanii jarjaru sani itti balleessuttis jarjaree caalatti akka itti balleessine hin beeka. Maal na balleessee maal waliin jenne amma yeroo muraasa tokko dura jechuudha. Egaa girriin keenya sun deemaati ture gaabbe jennee jireenya kiyya keessaa naa bahe siibee waliin jenneeti adda hafnee waan tokko hamtuu waliin dubbannu walitti hin bilbilu nagaa ture. Jechuun jireenya moolii jiraachuu hamtuu waliin yaannu jidduma tanaa wanni kun dhufnaan xiqqishoo walitti mufannee anyway anis aareetii waan saniin wanti jee tataraa tanaa Muaaziyoo balleessallee tasan duraa garuu dachaa sanii waliin anaa itti balleessanaa dhiifaman gaafadhaan isinillee akkuma deengada guruuppii irratti waliin haasofne hundi keessanuu waan gaarii immoo hedduu hojii dabarsine akka namni nutti hinaafutti akka arabni ajab jirutti agartee akka maal jeenni sitti hima namni waan gaarii guddaa hojjennee jirra gammoojjii Booranaa keessa guyyaa meeqa hojjeteenyee bakka nyaanni hin jirretti hojii bishaan malee dabarsinee jirra maal jeenni si hima gaa bakka namni hin yaanne hedduu hojjennee jirra umraa hojjennee jirra. Ati ala kulli haalin keerii fi toltuu badduu waa hedduu tokko hojii dabarsine hiyyummaa gaarii kana keessatti namoonni nurratti xiqqishoo bilchina qabanis maqaa namaa kaasuu hin barbaadu. Akkuma isin amma bilchina keessan nu dura qabdan itti fayyadamtanii walitti nu araarsuu deemtan bilchina nu dura qaban itti fayyadamanii adda hojii gurratti namni shoora guddaa taphatee magaalaa keessaa nu galchuuf maallaqaan miidhasaa nu dhiifa malee maqaa namaan kaasuuf maallaqaan adda nu bachaa jechuun anis waan hin qabu harkaa fuudhee isa harkaayis fuudhee maatiiwwan ibsee waan hedduu nu godhe ni jira. Isaanii yeroo isaa amma dubbannu isinitti himan gaafa tokko. So waa hedduus ture. Waa hedduu kana akkamitti hubattaa achi siixee teessee hoggaa kophaa teessee ilaaltee namni kun ana maaliif akkana godhee Muaaz maaliif akkana godhee jigzeen jee yaaduu naa galti malee kan naan galtu ni beekamu. So waan akkasiitu ture. Anaaf Muaaziin hammeenya diinummaa nama walirraa ajjeesne hin qabnu. Like hammeenya hamaa Muaaz ta'uu an himu yoo ta'e yoo Muaaz an hamaa ta'uu himu kanarraa ala harkaan waliin miine dhiigummaa waliin qabnu obboleeyyanii waan isin ajaa'ibu akkuma reefuu inni gaarii waan reefuu inni kaasisuun dubbii tarabbiillee keessaa qabdu tabiraatiin itti isinii dabala. Naafi Muaaz asii kaanessu gargaa deemne hin beeynu lafasi makkatti bakka adda addaa bulleeti jechuun wal arguu dadhabne innaa namni heddumina irratti ramadaana ummaa teenya takka ta'u obboleettii rabbii takka harkaa qaba haadha hiriyaa teenyaati isaa deemuun jira bakka itti godhee isii wajjin qabu ture inni waliif bilbilee wal harkachuu dadhabne lokeeshinaan guyyaa lammaffaa wal arganne hayrrafin amma guyyaa tokko rafne achi kaaneessa deemna riyaad deemnee hoggaa deemnu namni nu fuudhu hundi akkaan dubbii reefu dubbadheessan yoon hin kijibe rabbis Muaazii sinatti ragaadha. Burjaajaan maal ta'anii burjaajaan kawarraa edaa waan biyya san jiru naaf Muaaz rabbiin nu gubbaa kun nutti ragaadha Muaaz takkaa gosa isaa gaafadheen beeku. Rabbiin kun nutti ragaa waan kana carraarraa kan kanaan dubbanna dhageeffadhaa.
mu'aaz gosa inni ta'e takkaa gaafadhe biyyan gaafadhe numaa abbaan isaa biyya abbaa kiyyaa ta'uu isaa wal gaafannee fa'a like durirraa jechuudha gosa isaan beeku waan kanan kijibu amma gizee dhayinu riyaa jirraa baas isteeshinitti buunee jirra makiinarraa lafan beeynu namni lookeeshina nu erga hin jiru warri duraan nu eegaa ture hundi maal jaa waliif dabaluu turan aboo warri ituudhaa deema mucaa keessan fudhadhaa warri afran qallootis deema mucaa keessan fudhadhaa ijoollee wajji dhufuu taatu adda bahanii dhufuu qabanii dhaggeeffadhaa warri akkas jeesuun asuma jala jedhanii beekanii dhaggeeffatanii amana mu'aaz jala jirus kaas jala ibsaa jala jirus amma nutti himuu jiran waa kan nutti himne gaafii walitti himuu jiranii hagana jidduudha namni tokko maqaa isaanii yoo yaadachuu baadhe nuti dhufee makiinaa isaatu nu fuudhee karaa nu deema mana isaa nu geesse mana isaa kana nu geessee maal godhee namni kun sila akka maqaatti nama afran qalloo himatu dhaggeeffadhu gaa jeedi dhufee mana isaa nu geessee akkasuma mu'aaz mana isaa nu geessee nu kaa'ee walii dawwalan gabbee silkii haasaa ituudhaan kottaa mucaa keessan fudhadhaa jiran mu'aaz baanaa beeka amma waan ta'e goyin mu'aaz wal gaafanne amma dhalaaleen takka nu gaggaafattee nyaataaf maal nu fidee jedhite wallahi laabii ni soomanne guyyaa lama yoon siin jee hin kijibne guyyaa lama ni soomanne huccuu uffanne san yoon siin jee hin kijibne mana san keessatti nu dhiisee badee innis jechuun haga dhuftee ituu mucaa isaanii fudhattu innis ana takka bakka bu'uun barbaanne lok mu'aaz maaltu deemuu jira yana amma dawwalanii aboo dubbiin takkanaatu jira mu'aaz dhufnee si fuunaa jaaniin no dhuftanii nan fuudhina wajji dhufnee wajji nu fuudhuu ni barbaadanii yaa kotta wajji nu fuudha wajjin kana biratti ni beelna asuma beelna bargaa bilbilannee maallaqa hundi ergisiifannee bara jechuun maallaqa biyyaatti fayyadamnaa meenu ergisiifannee bargaa amma kanaatu ture addan baanee hin deemnu hin beeynu gosa sanaa hin deemnu mana tokko wajji galle maal godhe dhaga'iniin xumura rabbiin jazaa akka faluuf duniyaa akhiratti amir shaafi mucaa direedhaa tokko jira aboo nuti warri direedhaadhaa gosa takkaan dhageenye kota isin lachuu aboo ijoollee mana itti cuftanii gosa itanii taphatanii makiinaa isaan nu darbe mana isaan nu geesse addaraasha manni isaa apartaamaadha mana kana keessa ati kana keessa abbaan barbaade keessummaan dhibbisnitti haa dhuftu nyaadhaa dhuga hoggaa nuti gabbaanii ol deebinee shawaa dhiqannee nyaanni haaroo inni dhufe habiibi guyyaa meeqa teenyee ji'a takka mana sana namni takka gosti hundi dhuftee hin kannuu ijoollee gosummaan hin dhuftu ijoolleen isin lachuu gosti sun waliin koottaati bakka takkatti akkasittiin isiniif fidaa ijoollee luk waan aganaa keessa hojii dabarree gosa sanitti dhaquu dinnee nama waan aganaa dabarsee nama namni waliin nu diree silaaddanu baasu malee miti namuma xiqqishoo gaati akka maletti sobaan amannee itti dhiyaanne tokkotu shira nurratti batee waan kana dalage obboleessa kiyya mu'aaz anis itti balleessee hin jira maqaa kiyyaanis maqaa isaatiin warra nu daawwataniif kana duratti hin dhiifama gaafadhaani wilii wanne kanatti leen yuutuubii deebajee yaadu yoo gaarii walii qoricha yoon ta'uu fi dadhabe summiitiin ta'uu waadaan isin duratti isin jira. Anjechan qabu wallaahi umrii dheeradha. Hagan isinitti aareen isin jaaladha. Hawaasni nu jala jiru kun tana akka hubatuun barbaade bakka isin nama akkana firii qabu harkitanii har'a waggoota akka takka beeytee xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuunee jetti Oromoon. Isin manguddoo teenya, isin jaalala teenya, isin hawaasa keenya. Dhugaa Rabbi rakkina hanga ammaan tanaa uumame kana hundaaf maqaa hawaasaatiin maqaa isaaniitiin anaan dhiifama gaafata. Dhugaa rakkina haadha isaanii bira geesse, rakkina obboleeyyan isaanii abshir murtii ni dabarti. Dhugaan gisee wanta akkana hadhooytuun nama boochisti. Galatoomii dhugaa Rabbi as keessatti firoottan Mu'aaz, firoottan murtii guutuu, firoottan keenya aaliin saata dhihoo, haadhaa, obboleeytii isin hundi dhugaa Rabbi dhiifama guddaa. Har'a dhugaan as baatee jirti. Umrii naa dheeradhaa, kabajooma, hogguu takka takka jaalala gidduutti ijjiinis nama ni ilaalti beeta, aynannaasis ni jirti beeku obboleeyyan keenya. Jaalala keessa wanni akkasiitis ni jirti. Histiin ni jirti. Malee dhugaa wanniin amma isinirraa arke waan silaa namni isinitti hinaafu. Namni waan akkanaa wajji dabarse arkite nama wal jaalatu ammaas walii araarsuun akka ulfaattu. Jaarsaa jaartiin bar wanni wal lolanii kachik ja'aniif maal seete? Dhugaa san beeka warra wajji nyaati. Haqa jaarsaa jaartii Rabbii beekaa sani. Haqa keessan Rabbii beeka. Dhugaa Rabbii. Rabbii illee nama araaramu jaalata. Maqaan isaa illee tokko araaramaadha. Dhugaa Rabbii kabajaaf as dhuftanii miira reefu keessa jirtan san keessaa illee baatanii ammaan tan namni dilli kun hundi bakka jirutti dhugaa tan as baastanii jirtan. Dhugaa isin duraa taate tataate saniif an dhiifamaa fudhadhu. Isin lachuu kabajoomaa, galatoomaa. Dhugaan nama dhugaatiis. Nama dhugaa ta'uu wanni beektanii hawaasni hangam takka akkasin jaalatu arkitan. Har'a as baatanii laala mana lama banattanii an amma kabajaan guddoon isinii qabu. Mana lama banattanii nama 12,000 isin jala jira. Lachuutiin seenee ilaali. Lakkii dhaabbadhaati kottaas deebi'aa isin lachuu. Taphni taphattanii isin jirtu kottaanii haasonnee jettaan
dhugaa rabbii namni galata namaan beekni galata rabbiin beeku hedduu takka galatooma dalagaan sheeyxaana arra dhumtee jirti. Hayyee sagaleen ta'e dhagahamtu maas fa'i. Sagaleen Mu'aaz mootirra jirta. maas sagalee ta'e ol kaas. Yeroo fixatan waan tokko Waa'ee jechuu barbaadan jeetu. hayyee haasa'i. No hogguma sii dhufte tana haasa'i. No Haasa'i. lakki Awwaaniin juun qabu namoota narra. Namoota manguddoo wanta guyyaaraan tanaa wanniin asumaanuu dhaammachuu barbaadutu jira. Inni maali? Haasawallee akkasillee wansin dheeressallee dhiifama. Yeroo namni lama xiqqoo walitti wanta jedhee waan tokko tokkotu jira. Qaama sadiin fi waa jechuu barbaada. Qaama sadiif dhaamsas wantas ergaa dabarsuu barbaada. Tokko akkuman wanta jeeti qaama jaalala kiyyarraa gara kiyya goree jaala murtiirraa gara isaa goree nu lamaanuu wanta godhaa ture kophaatti anas na faarsee isa dhahu isas faarsee ana dhahu kanaan ammoo dhiifama qaqqaawwanni wanta hin jenne hin jiru isinuu dararee jirra dhiifaman jechuu barbaadanii qaama kanaan jaala guddaan isinii qaba akka dhuunfatti warra nu arrabseefis warra nu faarseefis lamaaninuu galatoomaan jechuu barbaadan. Qaamni biraa ammoo qaama nama nu jaalatu tokkooti jira kan hin dubbanne kataa'ee waliin nu laal namoota gurguddaa yoo waa jiraate siif desan dhaamsuuf barbaadu kan isaan faa dhaamsa malee gubbatti yaada isaa wanta hin godhanneetu jira. Qaama suniin ammoo nu rifattanii hedduu dhiifamaa waan nu jaalattaniif yeroo tokko tokko namni gurguddaan bakka guddatti waan si eeguuf yeroo dogongoroonni akkana wanni tokko tokko namni ni haxaa walitti mufachuuf wal loluun takkana jirti. Hedduu dhiifame isin jechuu barbaada namoota gurguddaa miidiyaa keenya jala namoota gurguddaa wallahi namoota biyya bulchan irraa kaasee ambaasaadarota usaadota sheekota namoota hedduu maatii teenya namoota hundaan nu laala kana hundaa'u. Wani yeroo hedduu yaada dhuunfaa achirratti maxxansuun feeneef kanaaf yaada dhuunfaa kiyya maxxansuun jaalallu. Inni biraa hawaasuma waliigalaatu akkuma hawaasattuu kan arrabses as keessa jira, kan faarses as keessa jira, kan deeggares keessa jira, kan isa deeggares, kan faarses isa deeggares hundumaa bakka tokkotti sababii keenyaan waa meeqa irraa biizii isin goonee ajandaa isinii taane wallahi yoo waan faayidaa qabu irratti malee yeroo teenya dabarsuu wanti jennee malee dalagaa akkanaa tanaan illee hin beekamnu. Bakkoota gurguddatti waan nu eegaa turtaniif ajandaa akkanaa kana isinii bocinee sababii keenya namni biraatis waliin bu'ee kaanis taa'ee nu taazabee hawaasuma bal'aa hundaanuu sababii keenyaan guyya tokkollee maan taane maa deeqa shanillee waa'ee keenyaa maa yaanne waan biizii isin gooneef sammuu teessan maa hagasa waan wanta gooneef isin hundaa'u hawaasa bal'aa wallahi dhiifama isin jechuu barbaannaa nuti ani yoo waan guddaa waan hojiilee boboonsaa hedduu hawaasaaf mataa kiyyaaf maatii tiyyaaf dalaguuf dargaggoo mul'ata qabu yoo ta'e malee waan wanta keessaatiin akkas illee beekamuun jaaladhu isaan illee beekamu taate dabartee dhiifama jechuu barbaada. Hawaasa waan akkanaa biratti illee ganaaf illee nu agartaniif isa daran illee anaatu xiqqoo inni jarjara kiyyaa wajjin ta'e ammeenyaaf illee miti bakka akkasii sanii takkuma kaleessa ibsaa daminaatiin doktar isaa duratti isin guddatee ture jechuun bakka tokko haroo namaa wajji seenutii fi yookaan immoo aarii namatti qabdu obsuu dadhabdee hin deemtee karaa dindeessu aarii itti baatu sanirraa illee ibsachuu irrattis ta'e bakkuma jeequmsaatiif rakkatoo akkana nagarre qabnu waan isin himan hundi keessan kasababa kiyya muwaaziitti mufattanis kasababa muwaaziitti mufattanis hunda keessanii walitti qabee warra asirra jiranii fi manguddoota gidduu jiran dabalateetiin dhiifama isin gaafadha. Akkasuma maatii kiyyas maatii muwaazita mufachiisni dabalatee hunda isaaniitiin afoon alillaa jechuu ni barbaada. Oromoota maraa'u kaasawwa keenyatti uffatan ammoo asumarratti dabaleetiin namoonni tokko tokko kawwan dhabuu kiyyaaf muwaazita kanatti hedduu malee gammadan garanaa gara isin jedhu warra saniin bagadachiin isin cittee jechuu ni barbaada. Haga nama biraa kan itti gammadan harkattanitti akkasumatti akkuma
هه يتني أفتنسني توسان جاني قالتوما galatoomii ibsaa itti fufi. yaa jara keenya hedduun gammadee gammachuu keessaa walaa gosin boochan isin wajji boo'uu takkatti miira keessa seene galatooma hundi keessanuu ulfaadhaa. Duraan dursee Mu'aazii fi Murtubuuta illeen anumaa kanaawu egaa meseenjaraa walitti fidee lakki mucaan kun nurrallee ijoollee jedhaniiti illee na keessaan utaallee haga danda'anitti kanuma wallolaa kan walitti qirii qaban kana waliin marii na kabajanii gochuu keessanii akkasuma Hamzaa Hajitii waliin Hamzaa Hajitiif illee isinillee ni galatooma ulfaadha isin jechuu barbaada. Ittaan sudaanii damiin ibsaa waan kana fiixannuu baasuu fi akkasitti bakka kanarratti illee argamtee ijoollee keenya kana walitti nu fayyisuu keessatti ulfaadhu galatoomii galata guddaa numaddi qabdaan isin jaa. Deebisee immoo waa'ee gargaarsa artistii yookaan Umaree Alii tokko sagantaa qaba ture dhiifamaa warroonni sunis of kolchaadha. Kanaafuu asumaanuu warri diyaaspooraa jala jirtan har'aan tana sagantaa Umaree Aliitiin gargaaruu karoora qaba waan ta'eef walitti fayyatanii bilook jalaayis wal kaasaa kanas naa hubadhaa jechuu barbaada. Bilook jalaayis wal baasaa yoogaa amma laal amma wanni marti sin harkatu ya fiqir geem أنا بلوك جرا والبس yaa wal jalaa baasa feeta wajji taphadhaa damiin asitti dhiisatin karaa hojii sanitti achi deemaan of kolchiisin jechuu barbaada. osoo ibsaan hin deemin namoota koon galateeffachuu barbaada addatti obboleessa keenya hagizee hunda nama gargaaruudhaan beekamu biyya Ameerikaa tana jira Zakkii Jaama Zakkii Gaaraas ni beeytanii guyyaa sanii hin rafne guyyaa naa fi Mu'aaz hagas takka walitti dabarresan yoo dhugaa dubbanne warra biyya keessa jiru haqaamaan nu arguu danda'u daran inni isa biraa halkanii nu biraa guyyaadha hin rafne akkasuma bul'ee oolee sa'a sadii Mu'aazii wajji haasawee amansiisa sa'a sadii immoo anatti qophatti na bilbilee haasawsiisa hoggaa Mu'aaz fiduu kee anaatu dida hoggaa ana fiduu kee Mu'aaz dida macarrasha irra dubbii sanfitee guruppiidhaan kan walitti fidee isinillee fiduu danda'e isa Zakkiin gargaarsa godhaa turteen kalma dheengadda akkuma agartan miliyoona takka obboleetii keenya biyya alaa deemtee yaala mudeemtu gargaarisanii mucaa sun dargaggeessa lafaa dhufaadha nama biyyaafis nuufis namaafis ta'u qabeenya qofaanii miti an dandeettii isaa kan hin argee dhimma kanarratti isin warri nu daawwattanis ta'e warri asirra jirtan naa galateeffadha isin jechuu barbaada jazaakallah. Galatoomii dhugaa ani waggoota akka takka xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin foone jaan isin hundinuu hayyuudha. Akka asirraa maraattan sanii dhugaan hayyuudha. Waa hedduun isin keessatti arge imaama keenya tahaa nuun deemaa isiniin nuun deemaa biitti tun isin qabdi hogguun jee dhugaa rabbi arra hawaasa irrattis dhugaa rabbi akka kabajaa nuggootan kana rabbi kabajaa isinitti haa godha ammallee ijarraa isin haa hambisu ija namaa hamtuun akkanaa hogguu mudattee obboleeyyan keenya ka as jala sababa keessanii bakka tuqamuu hin qabne tuqamte hunda arraan tan rabbi nuufillee haa araaramu isaaniifillee haa araaramu hunda isaanii dhiifama karaa Mu'aaziinis hedduu miidhamne karaa murtiitiinis hedduu miidhamne karaa obboleeyyan keenya shamarraniitiinis hedduu miidhamne isin hundigin kabaja isinii qabna jaalala isinii qabna obboleessa keenya hamma maqaa yaamtan san Zakkii isaan annamaan qaamaan beekuu miti namaan akkaan dinqisiifatu nama rabbii qalbii isaa nama jabaa obboleeyyan keenya hedduu jiraas keessa manguddummaa tana keessatti wallaahi namni nuti beeynuu miti namni tu silaa nuti keenyaa miti alaga jannu hundi naddawwalanii yaadamiin oduu ati jirtuu jaan garuu isin lachuu akkaan isin jaaladhu akkaan isin kabaju hawaasni kun akka beeku hogguun an bilbile ijoolleen tun ibidda san keessan na jalaa kaasti kanattiin haasawa sanittiin haasawa dhaabbadhuun ja hogguu takka takka namni hanga miira fixatu dubbiin gadi hin teessu ammaas hogguu rabbi fedhe akka dhumti laaftutti dubbiin hundi ta rabbi fedhe rabbiif galanni haa ga'u ibsaasiin geggeessaa Dr. Nuuraddiin Suleetiin ol darbuu barbaadi Dr. Nuuraddiin yoo as jala jiraate please. Dr. Nuuraddiin yoo jiraatte liivii seenii liiviidhaan as argadhu akkasuma immoo isin lameen waan isin haasottan nama sadii oltu narra dawwalee haasawni keessan dhugaa nu goochisee wanni isin suuditti taatanii taaten sun ila ammatti imimmaa naqachaa hin jirru wallaahi galatoomadha. Nuun wal maddii taa'u wal moggaa taa'ee qamoo jiru walitti maranne ajaa'iba irraa kaasee jechuudha. Nama sadii moo kanaattu diyaaspoora narra dawwalee akkana isin ijaa jira nama hedduu isin laalaa jira ija nama tanaatis rabbi isin irraa qabu isin ijaa galatoomaa damiina galatoomii. Galatoomii obboleessa kiyya ibsaa galatoomii obboleessa keenya Umareellee namni hundi bakka jirtanii gargaara artiistii hangafa obboleeyyan keenya nama silaa gartee nu gaafachuu qabu. Mana keetii ni dhufna nu. Namni hundinuu gargaaruu qaba obboleessa keenya kana nama seenaa qabu obboleeyyan yoo odoo lubbuun jirru wal bira dhaabbachuu baanne eega du'e walii booyuun faayidaan qabdu nama hunda wal bira dhaabbachuu qabna namni as keessa jiru namni arraan tana geemii namni 12,000 dhufe isaan
dhugaa rabbii walta'iinsa keenyaan irraan arge. Jijjiiramni nuti hin finne hin jiru, kennaan nuti hin kenninees hin jirtu. Obboleessi keenya nuu jiru garuu rakkachuu hin qabu. Ibsaanii dhufnaa deemu galatooma. Galatooma. Dr. Nuraddiin laayivii seeniiti argadhu. Wayyoo abdii fadis dhiifama naa godhaa rabbii sinuu sodaadhaati. Abdii fadis dhiifama naa godhaa hundi keessanuu ijoollee umaree kiyya dhiifama naa godhi dubbii biraati dubbiin tun dubbii jajjabduudha. Dhiifama naa godhaa jechuun barbaada wallaahi laziim. Taateen hin beeka wanni ta'ee soo uummatallee gammachiifne ifirraa sapiraayizumaa isin goone wallaahi ajaa'ibaa hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa. Sagantaa umaree aliisaniif yaana abdii fadisiin dubbiseetiin asoo isinitti deebi'a. Rakkoo hin qabu abshir. abdii fadisiinitti ka'uun oolam walla aaruun oola ajaraan kaasu. Mana isaanii jira immoo mana bana immoo natti himaame akkaawuntii isiniif maxxansina rakkoon qabu. Okay, jara keenya sirriitti haa tolu.